oh, garakele, oh, garakele, oh, garakele, oh, garakele. Yani dina kusu, ya garakele, yani dina kusu, ya garakele, yani dina kusu, ya garakele. Yani dina kusu, ya garakele, yani dina kusu, ya garakele, yani dina kusu. Kabajamtoota hordoftoota kiyya gaafiin rafee jira. Kanaafis sagalee koo gadi qabee haasa'aatii jira jechuudha. Egaa akkuma ilaaltanii qophaa'eetiin jira. Ani mana keessatti xumuradheetiin jira waan hundumaa. Xumureen jira. Ijaaza godheera. Amma jechuudha. Anu sila eeggaduu kanan jalqabe namni immoo ijoolleen tokko kana nuufi diikottu sana nuufi diikottu jedhanii shaantaa guddaa na goosisan. Silaa seechinnaa deemtumaan rakkoo qabaa. Uffata xiqqoo qabatta waan xiqqoo qabatta. Kanaafiyyuu waan tokko nuufi dee ijoolleen lamaan tokko jechuudha. Warmanii karaa onlaayinii kana isaan beeku mucayyoon sunis jechuudha. Mucayyoonni madaamii na argite sunillee waan ta'e. Natti himtee jirti kanaaf shaantaan natti guddatee jira. Anyways shaantaan maa guddate hin jedhinaan uffata muraasa malee hin qabanne waan tokko qabadhee garuu waan isaan na ajajatantu as keessatti baay'atee isiniin jedha. Ready. Xumurameetii jira jechuudha. Bakka innaa kana fakkaatan isiniin jedha. Mee hundumti keessanuu na eebbisan isiniin jedha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya kam jirtu nagaa keessanii otoo iPhone bitattee fayyuu akkam nu goota kan inni qabu suma qabu fataa jechuudha. Isa qabuun fataa jechuudha. Gaafa iPhone dhufes gaafuma sana akkanuma inni gaafasisa. Ammaaf garuu Samsungii makeenya jennaa jechuudha. Samsungii makeenya jennaa jechuudha. Maal godhare? Waan siin jedhee si hojjechiisu midinaanitti ilaalu. Iyyummaan isaa karaa du'ee kubada malee ijoollees gattee hin deemtu garuu nan dhufa anillee dhufuu nan dhufan ganamayyuu nan dhufa. Alatti bituu laaltoo mucaan kun waggaayyuu nutillee kunoo ani lidatiin isaa ifoon dura kan godhee kana miidhaa sabaa jiraati. Ammaa fi midura tana qoonne ammaa fi midurii tokko midataadha ijoolleeti haadha manaati haadha ta'eeti maal gochaadha birrii ilaaltee deemtaati maal abbaasaati maal dhabdee maal rakkattee ijoollee naawwisiifta maal ta'uudhaaf. Maali ana bichaadha. Halloo akkam ooltan? Akkam ooltan jirtu akkamiisin? Nagaadha akkamitti? Naguma keessan hin jajjabaattu? Jiruuf jireenya akkam? Halloo jiruuf jireenya akkamiin jedha? Hin nagaamu jiruuf jireenya akkam? Nagaadha niitoorkiin hin kukkuta. Niitoorkiin immoo niitoorkii biyya keenyaati kaa. Bokkaan rooba fakkaata. Bokkaan rooba arfaasaadha amma. Maarree arfaasa kana jalaan tokko nu biran dhuftaniire? Maaliif ganna kana maal hojjannaan? Ganna kanaaf utoo hin taane as chokkaa'ee akkati dhuftu si barbaadeeraan. Maaltu maal ta'e immoo? Humtuu maan taane guyyaama boru yookaan iftaan akka dhuftu barbaada. Maalli wanta chokkaa'een kun immoo maalli wanta? Uftee ijoollee kana fuutee galta. Maaliif? Eessan geessa? Fuutee galteen guddista gaa bakka. Maalli gaatoo sararta? Animma wanduma xumureera barii sittiin himne malee. Maalli galta? Yaa'u xumuradheetiin jira. Namallee as chokkaa'idhaan na furatu bakka tattamatti viizaa naa ergee na fudhatu argadhee haasa'een jira iyyuu madaamitti arabaa sana faana walii galleerra. Kanaafiyyuu bakka amman meedikaalallee galeddoo yaalaa jechuudha. Qorannollee qoratameera waan barbaachisu tokko ashaaraas guutee itti kenneen amma
viizaan gaafa wiixataa fannaa dhufa jedhee yaada. Maanni waan san akka kanaa maaloodhanni jiraanti eeyyameera. Eeyyameeran. Attamitti si eeyyamaadha koo? Bakka beekta mitiree waan jiru hunduma kana ati soon beekta waa'ee keenya kana kanaafuu waanuma jijjiiramuu qabu tokko mari'annee jira wajjiniin. Ijoolleen garuu fuudhuus nan fuudhaa nan guddisa duun guddisa illee numan guddisa maalaa ta'u siin jireetu ijoolleerraa jiraanii akka deemne mana namaatti galiiti nuuroo keenya guddifanna siin jedhamu ijoollee jedhamu maal jedhaaraaf si eeyyama. Bakka anis amansiiseera waanuma tokko jedhee amansiiseera bakka ijoollee maazariin faan fuudhu taanaanii rakkoon qabu deemii hojjedhu. Ma jijjiiramna rakkoon hin jiru naan jedhee jira kaanis. Ani jiraan kana jedha sin jedhu garuu nan dhufaa dhufuullee nan dhufaa loollee borga namayyuu ka'ee nan dhufan na baatu makiinaadha rakkinni hin jiru. Jiraan dhugumaa garuu waan assaabbate waan biraadha yoo ta'e malee jiraan ijoollee kana gatiiti deemisiin hin jedhu garuu waan akka kanaa irratti hin argamu mana faansaarra dhaga'utti garuu dhugaadha yoo hin jirru kana. Anoo bakka yaa durallee na dhowwaa ture dura hin ta'u jechaa ture amma garuu bakka naan jedheetu naa eeyyame anis kanumaan jala muree bakka amma yoo viizaanii gaafa wiixataa faana dhufee bakki tikkeettiin kutama jechuudha maa onlaayiniidhaan kutamas waan ta'eef maa nama hin dadhabsiisu. Lakki baabaan kana ijoolleen si'anii guddisu dhufuunan dhufaan ijoollee sin fuudhu ijoolleen haadha dhabdee abbaa dhabdee ijoolleen ammattii kana akkamittiin jiraatti miti ijoolleen duratti illee garuu akkoon guddisuu nan guddisa adirraa deemte ijoolleen kun isin guddattu jiraanis dhuguma ijoollee isaa kana natti kenne siin immoo deeme mana namaa keessa waan siin jedhee si hojjechiisu miginnaanitti ilaalu. Iyyummaan isaa karaa du'ee kubada malee ijoollees gattee hin deemtu garuu nan dhufa anillee dhufuu nan dhufan organamayyuu nan dhufa kana garuu jiraan hin eeyyamu afaan isaa waan kanaan dhaga'u godhatu. Maan namni ko lubbuunsaa jira du'aadha jedhama bara amma to'ani waan tokko ta'e amma akkamitti guddistu reessi deemuun deemiin jettu osoo ani waan tokko ta'e yoo amma kanarraa malee kan borii eenyu beeka amma waa'ee jireenya keenya borii beekna. Lakki baako maalati maaliif kana ofitti asaabdee kana ofitti tilmaan taayyo maaliif maalatti bituu laaltoo mucaan kun waggaayyoo fillee kunoo ani lidatiin isaa ifoon dura kan fudhee kana ni taa'ee asaabaa jiraati akkasiin guddaa maqaa jiru maal jettee gadi gaddee deemta amma irraa du'anii dhaqaan malee ani garuu waan akkanaan ani yaadus nasiifi sin eeyyamu anuuyyuu akka waan ati duutottan silaala gaafate mucaa kana gattee deemtu malee ani garuu ishii kanallee guddattee mucaa kanatu guddata dhuguma amma. Maali waggaa tokko ta'aara bara waggaa tokko ta'uuf hammam dafeme? Ani harmaan qabaan harmaa waliisa moo mucaa xuuxxoollee barsiifne adoo yuuti midhaan nyaateetu jiraata moo mucaa ammatti kana maal gattee deemta ati maal yaadni isaa maal rakkattee rakkina maaliitiif maal dhabdeetu kan mucaa gattee deemta. Ani rakkadhee miti ammatti waan rakkadhe toon taane manuma kana kee ba'uun barbaada baqa mana kana nu miti atuun jibbitamti mana korkaaddee kana korkodamtu kana hin jettu anti. Maali akka mana qabdu jaallatanii tuuti maal mana keessanitti galtu kaati tottolcheessanii manatti galtu. Isuma sirreessuufi kaasuma sirriitti bareechinee sirreessinanneetu malee ko ammatti rakkina qabaannee miti waan nyaannu dhabnee miti waan dhugnu dhabnee miti isa hunduma qabna galata isaa garuu kanuma keessaa baanee kan keenya sirreessanii akka dhumaa akka bareechinee jechuudha isa dhumaa hojjetachuuf waggaa lamaafan deemaan jedhe ani bara waggaa baay'ee miti. Lakki baako atis qalbii godhattee iyyuu deemtee biyya ormaa teessin jiraatu jallee koo fayyisee koo yuudhii sadi yaada kana of keessaa balleessi garuu ani nan dhufuu ani mirga nama dhufaa kanammoo yookiin bilbilee iyyuu nan gaafadhaa bilbilee sin gaafadhu nan dhufa ani bulime yaadati akkuma waan borga nama barattuutti dubbataa jirta ati kana hundumaa iyyuu rabbisiifaa dhiisu tanillee nan dhufa ijoollee kee gattee sin doontu jiraanis kana waan inni si eeyyamee dhufeen gaafadha. Bakka addi yoo dhuftes maani waan hafu miti bar.
dubbisaatu nama wayiitu himnaanii namni wayii na jalaa baasee jiran akka dhaga'u godhe malee ani durumayyuu dhoskaadhumaan ture kanan jalqabe. Dhoskaadhaan jalqabee gaafaan kunoo tikkeettiin namaa kutamee har'a deemti jedhamu hin jiru guyyaa sana dhagaa ture. Guyyaa sana immoo nan hambisu ture tikkeettiirra. Ani manuma keetti dhiiseen deema isuma biratti bakka maal abbaa mitiin? Maal abbaa mitiin? Abbaan biyya kanaa numa guddisaati dhiisi. Abbaan baay'ee guddisa. Abbaan magaalarra jiraatu numa guddisa ijoolleesa. Jiraatu ijoollee kana lamaan ishee walitti qabee ofii isaafuu ugaasa sana waa of godha malee ijoollee kana wajjin halkan tokko hin bulchu. Ani hin beeku naa eeyyamu garuu naa eeyyameera. Ammasitu didaa'eera malee jechuudha. Haa ta'u qaameeshne haa ta'u kaaddisuu fi qaamee yaada kee kana mee akka inni galma ga'u ilaallaa. Ani immoo nan dhufa. Ani boruman dhufa iyyuu tani sanbata iyyuu na eeguu dafnoo iyyuu na eeguu boruman dhufa. Inni ilaalla qaamee guduma isaa laallasti. Bakka wanti ta'u tokkollee hin jiru. Akkuma durii nagaadhaan deemee nagaadhaan gala nagumaan deemee nagaadhaan gala. Maa tokko wanni sodaattanis hin jiru wanti ta'us hin jiru bakka. Ammaaf inni duratti tokko talakoonni ammaaf inni durii tokko midhataadha ijoolleeti haadha manaati haadha keeti maal gochaadha birrii ilaaltee deemta ati maal abbaasaati maal dhabdee maal rakkattee ijoollee naawwisiifta maala ta'uudhaaf. Maali ana bichaadhaa wamma kan ijoollee dhiisee deeme uummata xaqilaallaan ijoollee dhiisee hin deemne. Sadarkaa guddaa kee wanta akkasii jiru. Mee ta'u gaa bakka maalumaaf uffee. Mee ta'u gaa yoo nan dhufaanii borna dhufaa na ergi waqti. Ayyaa ta'u.